daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa haadhaaf intalaan akkana mimmiidhaganii nama bakkeetti argamanidha kan isaan jirani zunnuu koo bagaatiin isin guyyaa tole atis egaa keenya akkamii jirti anagaa kooti egaa guyyaa har'aa odaa ta'e kan waliin nu qabee sababa Haacaaluu Hundeessaaf bakka kanatti argamnee jirra maal miireeffattee zunnu egaa miirichi wal keessa gammachuus miti gaddas miti akkan gammanne Haacaaluun nu gidduun jiru akkan gaddine Haacaaluun wareegamee achitti nafne seenaansaa ka'aa jira maqaansaa ka'aa jira laphee keenya keessa jira onnee keenya keessa jira dhaloonni akka isaa yaadatu ta'aa jira maqaa isaatiin awwaardii faawundeeshinii waan adda addaa kun hojjetamaa waan jiruuf heddiinni gaafa wareegameeti jalqabee kanaafuu miirri kun miira wal keessaati hangama kootiin Haacaaluun du'uu isaa yoo fiifuun amanneen akka waan abjuu namatti fakkaatu tokkotti jira amma yoonaayyuu jechuudha garuu dubartiin kun haati warraasaa faantuun ofumatti ishee baase akkanitti wajjin jira waan inni ishee isa wajjin waan inni jiraachaa ture xiiqeffachuusaa ciminasaa waan hundumaasaa waan irraa fudhatti natti fakkaata isheen durumaa kaastees akka isheen xiiqeffattuu taate inni dubbata utuun immaan isheen qooriin kaatee wanna kana hojjechuuf maqaasaa akka lafatti manneef dhalootatti dabarsuuf tattaafachuu ishee dinqisiifachaa namoota ishee gargaaranii asiin gaanis galatoomaa jechaa Haacaaluun anaaf jira akkuma jedhee weellise sana dhuguma jiran maaliif jennaan isuma argitu kan maqaan isaa gaaf tokkollee dagatamee hin beeku seenaan isaas dhalootatti darbaa jira waan ta'eef Haaceen jira. Dhugaadha laphee uummata Oromoo keessa akka waan daqiiqaa 3 ganuu bira adda ba'e daqiiqaa 3 akka fakkaatutti miirri isaa ammayyuu nu keessa jira. Egaa dhiigni Haacee dachee Oromiyaa irratti bu'eetii kaasee dacheen keenya nagaa argataa jirtu daa'imman haadholii nama meeqatutti wareegamee guyyaa har'aa waggaa 3ffaa isaarraa kan nuti geenyeetiin jirru uummanni Oromoo haadha manaasaa bukkee dhaabbachuudhaan yaadota Haaceen qabee jiru galmaan geessisuudhaaf uummata Oromoof nuudhaan. Oromootti kana himuun hin ta'u. Hin beeka waliin dhaabataa jira hin beeka garuu maalan jedha heddi jechuun irra jiraate kanumaan itti fufaa waan jiru hundumaan bakka jirrutti bakkuma jirru waan jiru hundumaan maqaan Haacaaluu ka'ee jennaan waan jiru hundumaatiin bira dhaabbachuu deeggaruu faawundeeshiniin isaa kun akka galma ga'u gama hundaatiin waan isheen sosochootu isheetu gaggeessa waan ta'eef sosochuu isheen hojjettu hojii isheen hojjettu mul'ata isheen qabattee kaate deeggaruun nurraa eegamaa Oromoon akkuma Haaceen seenaa aadaa gama adda addaatiin sirbisaa weedduunsaa walaloonsaa yeroo hundumaa kan jaalalaa qofaa miti qabsoof jaalala biyyaaf namoota wareegaman kaasuudhaan gootummaa Oromoo kaasuu Oromoo Itoophiyaa ol qabuutiin beekama waan ta'eef